Maalmaan oromoo jirra jirtu akkam fayyaa keessanii kan biyya keessas kan biyya alaas baga jiraattan namni jiru waa hundayyuu argaa du'as argaa jiruus argaa jechuudha. Wanni goonuun jiru keessi keenya baay'ee nu gaddee nu gubatee boonne Haacaaluun duuta uummata oromoo guutuudha wanta ta'e hundumti keenya iyyuu baay'ee nu dhagahamee baay'ee gaddinee waggaa 150 guutuu dhiiga olmaan oromoo dhugaa turanii mililik nafxanyaan jechuudha. Nafxanyaan hadhas seerri nafxanyaan baase sun uummata keenya dhiisaan jiru akkasumatti itti fufee kama nafxanyaan buuse nafxanyaan nu bulchaa jira jechuudha biyya teenya. Kuni ta'uun qabu garuu kuni ta'uun qabu waggaa 150 guutuu yaalmaan oromoo dhiiga keenya dhugaa turte tuutti tuni hadhas immoo itti deebitee kunoo ija uummata oromoo keessaa fuute ija uummata oromoo nu jaamsitee jirti. Kan nu jaamsiturra kaasilaa xiqqoo ija nuu bana jennus fuutee mana hidhaatti galchitee jirti yaalmaan oromoo kana jiruun qabnu akka kootitti jechuudha. Hundumtuu namni oromummaan isin keessa jiru jiruu miti tuni keessi keenya nu gubate duuti Haacaaluu duuti uummata oromoo guutuudhaan nafxanyoonni dhalleen irraa hafaan jirtu zarii mililikaa dhalleen irraa hafaan jirtu jechuudha. Akkam godhuu qabna hidhannee jajjabeeffannee biyya teenya gargaarree warroonni biyya ambaalee jirtan biyya teenya gargaarree nafxanyaa ofirraa buqqisuu qabna. Dhibba nafxanyaa naganu keessaa buqqiftutti biyya irraa nafxanyaa ganda keenyarra jirtu buqqisanii Gondaretti yoon galchin hadhallee duuti teenya du'uma jechuudha. Nam oromoo dhibba yoo ajjeeste nafxanya marra goraa jira jechuudha. Nafxanyaan mootummaan nafxanyaa. Kanaafuu yaa uummata oromoo hagayoom nafxanyaan nu nyaatti hagayoom dhiiga keenya haadholeen teenya bootti ka'a wal kakaasaa mililikii sanillee suuraa mililikii amma Addis Ababaa keessa jiru Addis Ababaan Finfinnee kana guba haa gubatu haga ilmaan oromoo dhiini keenya akkana lafatti nu gubate guba. Turiida fi nafxanyichi sanachi buqqa'ee Gondaritti Haacaaluu jenna. Kanuma uummata oromoo garaan nu gubate jajjabaadha.